isinitti hinaafeti akka isinin beekamne barbaada akka isinin shaqqalanne barbaada warri asliin hattuu jettan rabbiif anatu beeka rabbi ana gaafata isinii miti dalagaa keessanii miti garuu wanni ebalu akkana naan jedhe ebalu hattuu naan jedhe ebalu akkas naan jedhe jedhee deebifneefi maqaa keessan abbaa feetoo ta'e si dha'uun barbaadu akka hordoftoonni kiyya si baran hin barbaadu nama baay'ee miira keessa galee arrabsee buddeena ta'eefi arrabni kiyya buddeena sii taya hunda keessa isinii ta'a namni miira keessa galee fooloo isin godha leenca isinii kenna birrii isinii ergaa kaa'uun bawaalaa yella nam tokko warri na jaalattanillee hundi keessan hin arrabsina allaqa karaa nagayaatiin ka gaafii narraa qabu yoo jiraate hayti miskiina yoo na bira jiraate hayti hawaasa yoo na bira jiraate gastii kana ergatee mallaqa gaafa hagaraa sitti ergine miliyoona 10 sitti kennine miliyoona 5 galchite miliyoona 5 hafe eessa jettee evidensii wajjii yoo natti dhufte no problem hawaas mama waan jimaa kenna jedhuun kunan narraa kafala anillee kafala homa rakkoon qabu kasanirraa hafe asliin maqaana dha'ee deebiinaa deebisa asliin gastii kiyya dhufe na wajjii wocaa never ever du'eessa galgubadha malee sitti hima gastii nama tokkollee har'a boodan dhaqu haga feeta asli fidaa jiraa oole namni gurra qabee gastii keenya fiduun jiru waan ta'eef manallee baradhee siraggaxee deebiitiin deebisu abbaa fedhe yoo ta'e abbama fedhe abiyyi ahmad yoo gabbayeetiin tiktookii banatee naarrabse deebiin deebisuuf namni akka Itoophiyaatti amma rabbi garitti namni Itoophiyaa bulchaa jiru soddaadha nuti baala gizee dhabar soddaan kiyya biyya bulchaa jira Itoophiyaa bulchaa jira an tiktookii bulchaa jira eenyaa baala gizeenen hojiirra jira nuti biyya guddisaa jira nuti yeroo deebii namaa deebiif hin qabnu eessumni seenaa sigala miti eessumni seenaa Itoophiyaa ashkaraa jira asliin miidiyaa ashkaraa jira eenyaa baala gizeenen jaalala Oromoo rabbi nuu kenne allaqe waan dogoggore yoo jiraate hawaasa keenya yoo miidhame biyyi keessa falallee niin qargaara polotikaa miti kun immoo firooma himataara malee firooma kasanirraa hafeen akka carraa ta'ee mallaqa kee na bira jiru yoo jiraate risiitii fidattee gastii ergattee mallaqni kee maayikiroo sekondii keessa sii kafala maayikiroo sekondii keessa namni dhuunfalee ama mucaa tokko ganama kana argee ture wallaa mucaa sana ijoollee jimma nama dhibbaa ol argachuu danda'a asli please mucaan kunin sobaa dhiisi nama viidiyoo waraabeetiin birrii shamarran irraa nyaatu uffata aadaa na isinii erga jedhanii miskiina biyya arabaati irraa nyaatu asliin birrii na nyaatu yoo jedhu ayidabbire akkamitti hattuun nyaatamu lijuu lalaasuu leemaanu والله يولين جمّا نمني دبتك كأولنا أوجن أبوه هاد أبو جنان تيارا جيجي كرا نمني أنقطش بايدو يا وانا ما أقول دبتشون دم برباد أجندة أما أمتا كان أولك كبته أثيم ملاكي يا كنيان والله سموني تكنيان ربنا أنا صدّان كيسان الله يوم مالك كتاهم بيتوان تهم جست كرمنا جاءت لا إسنيجي تشوف ما في خالد كانت تيمته ترى يوم عارف نجافة تقول أبي عليه السلام Obboleesso nuti soddummaa bichaadha sin jaallannu namummaa keetiif si jaallanna ummata olii gadi deemee haasaa booxxa'u kanaa wajjiniin deebiin kennin takkaffaa naafii yoo ajjala jiraatee olliti akka nama tokkootti kaalii gastii isaa seenaa asilii walitti dhufeenya qabaa namallee jecha kanaa itti fayyadamee naan inni itti fayyadamullee hin beeku eegammoo an dhufee si gaafadhee gaafii ilma namaa si gaafadhee naabii naa deebifte maallaqni wayii wanni ati gadi baatee akkoontii wayii irratti gargaarsitellee hin jiru jalqabas immoo kan gaafa jalqabaa irratti dhufee gastii kee ol seenee mucaa kana maqaa dheenan gargaara jedhe jira keenya namoonni 12 kun dhaggeeffadhaa dubbii isin asiliidha yoo jibbaa qabaattan abbaan feete deemii salami dhaggeeffadhu wallaahi billaahi kan takkaffaa irratti gaafa ni gargaarsa eegalu ollaqee maqaa barreesse ana Khalid ni galee
garuu immoo duudee tokko hin galchine dhaggeeffadhaa. Asliin akka nama tokkootti nin gargaarsisa jedhe waa wanti inni yookiin akkoontii isaa irratti gargaarsise hin jiru. Namoonni an giiftara minaamin jettanii mucaa kana irratti duulaa jirtanu dhimma ofii keessanii asliin jibbaa aslii qabdanuuf afaan bantan kun ana biratti illee fudhataman qabu. Asliinii fi Mubaarak yoo wal dhibani kan jaraa wal bira jiranii wal ajjeesanus wal aanus jarri kan waliiti. Sinii galee qoy ummata kanan beekaa baran hunda waan achi deemee haasaa booxxaaru kana dhaggeeffadhaa. Asliin wanti inni waa gargaarallee hin jiru. Asli qoy nafitadha eega nafitadha qoy waan kana annan beekaa barra hundee isaan beekaa natti matee ture. Siifan dhiyeengedda gaafa isiin gargaarsa fakkaattee ijoollee Jimmaa warra miskiina waa tokko hin beekne mana banattee suuraa keetti fayyadamtee akka ijoolleen Jimmaatiif ijoolleen Arsii walitti buutu. Ijoollee Arsiitiif ijoollee Jimmaa walitti bu'an iyyuu hin beekanu ammallee walitti hin bu'anu dhimma dhuunfaa nama tokkootii fi wanti hawaasni walitti bu'u hin jiru. Asliif Mubaarak yoo ta'e wal bira jiranii yoo du'ane wal kafanu jira lammanii achi gortanii aggurtanii Aslii birrii nyaate birrii naafii nyaate naafii yoo ta'e obboleessoo anaa walitti dhufeenya qaba dhaggeeffadhu haqasitti maan haqtuun akka isaa hin jiru yoo dhugaa barbaadde wallaahi billaahi tokko haadha keetii waa'ee naafiitti gadi baatee Aslii yoon qeeqxa taate siifuyyuu hin mijatu miidiyaarallee hin jiraattu sobdu dhiyeengedda gaafa ijoolleen keenya suuzuu fidis. Haalidoo waadaa ansiitii dhumaa inni yoo inni maqaa isaatiin Asli ergi jedhamee natti ergame yookiin namni ani aslitti sii kenne jedhuu wayii naafin si dubbise isin ijoollee biyyaatillee wal dubbisiisi ragaa qabatamaa wayii yoo jiraate karaa waasaappii na ergi narraa kafale asii ergaa birrii yoo ani ergin dhufinillee tole. Wallaahi namoonni kuma lama hajirtan aniif naafin silkii walii qabna asliidhaan silkii walii qabna naa aslii gaafannaan mee waa biraa dhiisiitii jedhe namni tokko wayii bakka ta'eetii maqaa kootiin doolaara 200 naa galchuu jennaan la anaaf hin erginiitii isaaf ergiin jedheenii jedhe. Isinii galee riskii kiyya dabarsee isaa kenni wallaahi karaa inni hannaannee wallaahi isa dhugaa rabbi mana manni guyyaa kan baay'ee guyyaa sun. Kanaafi animmoo yeroon isa gaafadhu ijoollee warri isa wajjin aslii qeeqaa turan kaalin nu gaafatteetta gaafadheera maal jedhee dubbii akkanaa jennaan san haala soba ta'uu baranu Khalid lamuu hadha booda yoo nuti inni waa'ee aslii dubbanne hiriyummaa keenya walirraa baddee naan jennaan wal biraa galle kan kanarraa hafe dhimma dhuunfaa biraa yoo aslii irraa qabaatan deemaa arrabsaanii akka feetan araggataa mirga keessan garuu sobdanii akka namni walitti bu'u hawaasni walitti bu'u hin godhina. Asliin wanti inni yookiin maallaqa waa'ee isaatiif namni yoo itti erge anarrayyuu yookaan biraa yoo jiraattan kottaa kun aslii isin bira jira maallaqa natti ergitee jira irratti riisitii erginee jirraa jedha gaafatadha aslii kan kanarraa hafe ati immoo wannan siimu dhaggeeffadhu waan uummata Oromootii goote tokko akka kootii kun buchiin Oromoo gargaaruu hin dandeenye akka Mubaarak hin ta'in siigalee Mubaarak amma bakkuma abbaa fedhe yoo sheeritti godhe dhaqee achi keessa hafatee taa'ee naatiin libdaadha siigalee qoy ka anagatti mubeellee nan jaalladhaa silleen hin jaalladhaa ani ija tokko sin laalaan isin lachuuyyuu kan kanarraa hafe namoonni achi deemtanii ajandaa barbaadan ajandaa keessa dhoofachuu mirgaa garuu immoo waa'ee naafiitii ijoolleen keenya ijoolleen Jimmaa gadi baatanii asliin qeeqina wallaahi billaahi soba kun anatu isa hammaa kana dabarsa mee kottaa manan bana yoo aslii karaa asliitiin dhaggeeffadhaa yoo wanti tokko yoo aslii irratti ati ergi jedhamee naafiidha aslii irratti ergamnaan asliin galchuu didee hamma isa hammaa kana dabarsa Dubaayeen jira yoo barbaadde lukaa isitti fida Dubaayiidha yoo barbaadde immoo akkoontii kennaa ergi anatu sirratti ergaa jechuudha maaliif gaafadhe irraa dhabe gaan isallee nan beeka bar kanaaf ananii waan haqaa waan beekuuf se ofirraa irraa kaffala waan jedheef kan kanarraa fi ati yookiin nama natti erge kanaaf dhukkame. Nama galatoomii asli yeroo takka Khalid yeroo takka laal asli reefus dubbadheetiin jira carraallee kanneen gurbaa wal asli na dura jira
girrii fi dhugaan jirtu adda sii galee maqaa kaashaabbiitiinis haa ta'u maqaa asliitiinis haa ta'u naaf yaadiif jechaan ergee jira akkamitti siin geenye nama 15 keessaa namuma tokko fidi jenneen yoo nama tokko fide kun asliin na bira jira kokkee qabnee irraa fuuna siif kana achi maal sii goona hay kaashaabbii inni akkaawuntii inni qobbee amma fakkeenyaaf Khaalidumaa gargaara anumaa gargaara namumaa gargaara bara jiyoota akkasiisan maqaa East Afrikaa haa ta'u abbaa fe'ee haa ta'u barreeffattee jirta wanti isaanii sarchi godhiiti maallaqa san akkaawuntii okey inni amma bashakkiin amma uummata ifa goonaaf akkaawuntii Ameerika qopheeffateedhaami akkaawuntii Ameerika qopheeffate san namni itti naqe yoo jiraate sababa naaf yaadii irratti nuufida irratti murteessina asliin kun mana aslii keessa jirra laakiin ragaa malee akkanuma lafa kaanee imooshinaadii taanee ajandaa haan jalatti amma maqaan isaa ka'ee fi kanaaf jettanii sirrii miti kunu amma waadaan siiseen waadaa siiseen nama maqaa keetiidhaan kaashaabbii isaarratti naqe jira yoo jette nama tokko yoo nuu fidde nama 10 sii lakkoofna fidii nuu kottu dhumate bakka. Ani Khaalidi naafi miti namnummaan biraatu maqaa rakkataatiin ani Ameerikaa haa ta'u Kanaadaa haa ta'u biyya fedhetti birrii ergisiisee maqaa namaatiin erguu fi dhidhee nyaannan wallahi dachaa 2-3 godhee kafana wallahi kunoo bakka asbaa yookiin nama kannaafidha. Diaspora keessa namnummaan tokko as bahati ragaatti ba'a asli yoo hin baane bakka maal godhuu dandeenya ragaa namni bargisee nama akkasumas ragaa jecha wayii dhaggeeffadhu ifaa fi bilisa akka ifaa bilisa ta'uu qaba sii galee wanni tokko dhaggeeffadhu maalin jedheen beektaa gaafa nufeesi gaafadhee naannatti kanaan jettu sana deebii dhaqee ijoollee warra inni biratti himate sana gaafadhee laa dubbii asliin jedhe waan akkanaati yaa jira keenya dubbiin kun immoo mucaan kun ofii isaatiiyyuu akka maraatuuti nuuf immoo ijoollee biyyaati maqaa nama balleessuun illee hin bareedu mucaan kun gadi bu'ee yoo gaafii gaafate yoo deebii sana deebisuu dadhaballee isinillee waliin fokkiftanii dhiisaa namoonni gaafa sana maqaa isaatiin isaaf galchi jedhanii irratti asli irratti birrii arganii hin jiranii jedhan jedheen gaafii gaafadhe deebisee jira hin jiruu jedhane xayyib kan biraa maal barbaaddarree yoo immoo akka nama tokkootti gargaarsi inni karaa inni deemu kana taase amma fakkeenyaaf yoo fudhanne gargaarsa gilee gaafattu miliyoona 4 miliyoona 5 waadaa seenam kagalu 100,000 akkas taanan bar nama waadaa seene san yookiin poolisiin qabsiisanii tumanii irraa fuudhu yookiin immoo birrii nama waadaa seenee san kafalii jechuun jiranii bar sigaleemi mucaan kun humna qaba jireenyi itti hadhaa'e namni yoo jireenyi itti hadhaa'e ajjeesa halkan qixxee laayivii dhufee boo'ee akka dubartii dhugee sakkaree boo'ee ijoolleen jimmaa guutuu dhiisi mucaan kun maqaan balleessaa hattuudha sakkaaramidha osoo naan jiran isaa haraqee quufee boo'aa jiru wallahi ijoolleen diredawaa xiqqeeta irraa naamuranii oonlaayinii xiyyaaraan deebisee isaa xiyyaara takkaa iyya hin argin jijjigarra finfinnee xiyyaaraan deebise kabajaan jechuudha kabajaan kana ka godhu maal obboleessa kiyyaa soddaadha ilma islaamati akkuma anarraa haati jaalatu duute haati jaalatu osoo mana namaa keessa dalageetini kaddamataa jiru irraa duute guyyaa san ijoolleen as turan baru ijoolleen jimma mubaarakafaa mana kiyya turan isaakafaa mana kiyya turan nama baay'ee ture mana kiyya kana lulluuqqachiisa ture hiriyyoonnummaan kiyya kaasitu hin argine gasti isaa irratti nama 2,000 hoytu ture sigalee miti an osoo namni meeqa mucaan kun maqaan si balleessan innummaan nagaan deebee na haa balleessu jedhe ganama lammataa sagantaa qabeetini haga puushii gooti haga argamte guutuu na wakka ta'e dura mucaan wallahi guutuu na wakka bilee warra ergeef dhaqee keessan qaba dharisiitti na ergan 45 irraa ta'u kana aman mallayni kun har'aa miti ramadaana waggaa darbeeti ani homanaa fi qofa yaada haga har'aati rakkataa meeqa waan kana dheengaddaatu yaadachuu hin danda'u sunu waan ijoollenatti dhiyaateef osoo kabajaa taate osoo galata taate isumaa uf ajjeesu malee jedhee haraqee dhugaa jiru san mana haraqeetii baasee xiyyaaran kabajaan akka nama hajjii galuutti finfinneetti deebisu kabajaadha galata uummatallee anallee nama gaafsan sagalee ta'eefillee jechuudha homaa rakkoon qabu ana nan galateeffatin awwaan namni nama namaa godhe galateeffatu hin barbaadu asliin nama kaan ol qabee gaqqabuu miti dheengaddabar mucaa miilli lamaan irraa waan maashin irraa mure
namni bismillah jedhee osoo feematii nara gurguddaan meeqa jiru namni fideetiin ummata irratti baasee anuma birrii haga mucaan sun guurameef namni beeku hin jira namni isinit dubbate jira isinii galee maaliif dubbachuu dinne birriin guuramuu dhabeeti no birriin guuramee jira garuu mucaan kun ganaa hin fayyine gana meeshaan bituu fi barbaachisaa gaggaafataa jirra ammayyuu doolaara 8,000 nuun jedhani mubee gaafadhame asliin akkanuma biraati moo keessan sii barreessa sii bilbila jedhani mubee gaafadha akkamiin waan dhiisakan doktoroota gaafataa fi jirra abdii fa'aa hojjetaan jechuudha namni mattaawaqaa baasee fi akkaawuntii baasee fi isaas fidee birrii guuree fi achitti akka ijoolleen dhaqanii gaafatan godhee sagalee yoo iji hin argiti waan aslii sanii kasaniin ala mucaan kun akkaawuntiin qabu warri lakkoofsan qabu maalin qabu osoo mallaqa miskiina nyaatu barbaade eegaa haate akkaawuntiin qabaanne maatiin kee qabaanne akkaawuntii karratti ergi jedhaan ture nama hunduraa as fidee miti lakki obsi nama itti sii goona neemaarii jennaan neemaarii miti namni xiqqoo biyya keessatti dhageettii qabu abdii ta'uu qaba jedhee abdii itti dawwalee fidee abdii baasisiise mattaawaqaa gandarraa baasisiifnee fi guyyaa tokko keessa erginee fi guyyaa lama keessa akkaawuntii namni biyya namaa taa'eetiin biyyatti yeroo jalqabaatiif baafate isa malee jira fidias rakkataa biyya ormaa taa'e biyyatti akkaawuntiin banameef baafne fi irratti gargaarsifne si galee miti ani ganda kiyya taate ganda biraa taate amantii an qaba hordofte kabiraa hordofte daazin maatar rakkoo miti jimmummaa keeraa rakkoo miti arsii ta'uu keeraa rakkoo miti harargee ta'uu rakkoo miti ani nama gaafataatu nama hin kabaja oromoo gaafataatu everywhere dhiira qalaa keessan bakka feetiritti dhaladha isin jaaladha abbichuu deeggartee marroo deeggartee jawaarin deeggartee daazin maatar islaama taate kiristaana taate daazin maatar waan kana polotikaa keessanirra rakkoo miti nama polotikaati miti waan ta'eef doktoriidha doktori dhukkubsataa hunda wal aanudha bazzii aangil taradu an doktora gurraachis yoo dhukkubsate diimanis yoo dhukkubsate dhiirris yoo dhukkubsate dubartii yoo dhukkubsate marfee dubaxaqitti godhu marfee duuba isinitti galchuudha jechuudha jaartii namaa taate jaarsa namaa taate nabira dhufnaan marfee si waraane si fayyisuuf yaalu bazzii aangil taradu hordoftoonni kiyya bakka feetirraa kottu bakkuma feetirraa because yaa ogummaa qabuun waggaa deemu torba sii baradhe waan ta'eef marfee si waraane rabbi marfee sababaa yoo sii godhe hin fayyita yoo rabbi sababaa sii godhin hin duutu amma kana marfee waraane santu sababaan ta'inii fi du'ee jechuu naaf hin du'e bakka amma inni jiruun nama jiruun du'e kanuma kaaliidoo soddaa yoo akka carraa asirratti uummata irratti waan waada seenuuf jira amma kan isii ta'uudha dhaggeeffadha yeroo takka dhaggeeffadha as jala jirtan afiyaati nuti koreedha koree teenyaas ni beekta keessaadhaan bilbila ni qabda yoo ragaa haa qabdu taate ragaa guutuu nuu fidi aslii naatiitutu as baasee haqa keessii gaafata dhumati kunoo nuti yoo ragaa qabaatte ragaa guutuu yoo jette hawaasa kanarratti waada sii seena kunoo uummata haqa irraa qaba irraa fuudhaaf anajja kottu ragaa fidadhu kottu xumurame akkasii miti kanuma bakka Munir dhaggeeffadhu itti mee baran keessaan naqee anatu sii galchaa Munir mee obboleessoo dubbiin kuni dubbii sobaati ani wallaahi hamma dhaggeeffadhu nama mucaa sana illee akka godhaarullee ani hin beeku gini immoo mucaa namoonni isa waliin deemanu amma fakkeenyaaf yoo maraataa ta'e ati yoo fayyaa taate dhuftee ana akka fayyaatti jijjiiruu yoo dhukkubsadhe hakimina geessuu sigalee ummanni keenya immoo kanneen godhaa jiru amma namoota yookiin immoo aslii jibbaa qabutu mucaa kana deeggaraa jira sigalee haqa yoo barbaadde obboleessoo ana waliin haasa'i ani isa wajjin haasa'a gaafa walaamaan rakkattee birrii meeqa sirraa fuudhee hammamsi gargaarsise waa hedduuyyuu ni beekaa sigalee dhaqee gaafadhee gaafi ilma namaa birrii ammamii ofiif si gargaarsise moo mana isaatti akkoontii ofii irratti gargaarsise keessa dhowwatee anatu sii galchaa jedheen ni xayyib aslii maala godhu nullaa fudhatee dhaqee hadha'u ta'ee harkaa fuudhu jara keenya amma dhiisi himachuun mirga isaati haa himatu haa dhufu rakkoon qabu bakka ni eeyinaan rakkoon qabu itti dhiisisan amma karaa biraa xumurree namni ragaa qabu haa dhufu dhumate bakka kanuma kana asumaan goolabnaaf
yaada kanarraa addaa warri qabdan jirtani guyyaan kamisaa nuti deemnee ofirraa fataa jenna kompilinki godha taappi godha warri namni kuma lamaa kun deemaa jiriin Dokter. yoo anamma boolti godhe jala yaada addaa qabna amma san xumurree jirra afachi afaan takka ergaa dabarfata namni kuma lamaa Ergaa qabna. afachu kaash warri na jaalatan hundi keessan viidiyoo anaaf seena nama hojjenatan deema duwiiti godha riipoosti godha kompilinki godha kotta baariyaadhi mana kiyyaa haa ol ka'u manni mana doktoriiti deema warri na jaalatan nama kuma lama kana keessan deema yeroo 4-5 kompilinki godha kotta viidiyoo ergaa qabdu dabarfadhu muniira Tole. Ayye. Ana ammaan dhufee waan isin haasoo ittiin agarree waa'ee reefu irratti waa takka dubbadhee dabruu fedha. Obboleessi keenya reefu mana san keessatti akkasitti jala turree lolu sanii osoo haqallee qabaatee ayye gadheetiin jira. Obboleessi kiyya yaada addaan qabu kanaan qaba laal narratti murina yaa dubbadheetiin gabbu'a. Bakka deengadda rakkatee dhufee obboleessa kiyya na gargaarii je'ee dhufee irraa gargaarame san borullee yoo rakkate hin beeku akka rabbiin beekanii akkasi dhufee hidda baasee akka waan nama ifii dalagatee horii aslii bira kannatee asirri kannateetti akkasi loluun san halaqa guddaadha akka namni hurkaa fi tiifuu akkasitti lolu sadaqaa namni namaa kadhateef akkasi namni gizee hidda baasee waan kiyyaan si gaafadha guutu san waan akka dalagatee nama bira kaa'atee woofuma asliin sadaqaa kadhateef akkasi qoru. Miti waan kanaa kuni gaarii miti. Lammaffarratti namni gisee akkasitti booda sadaqaa namnu kadhadhaa jettanii gama namaa dhuftanii namni akkaataa booda sadaqaa itti namni namaa kadhatu ijoolleen tun sadaqaa nu kadhatti ganda keenya biyya qabeeleef sadaqaa kadhatan karakkateef sadaqaa kadhatan booda afaanumatti reennee nu kadhadhaa nu cufu jirtan tanaafuu sila aslii ta'e har'a galgala kanaan oromummaa tanaafuu kadhadhu jeetti lola ture aslii keenya kabajamii goota qoodhu gooti doktoraati namni waan ifi dalagatee keesha keessaa nakkannatee itti kannadhee narraa nyaateef akkasitti loluun ani mina namaa dalageefu horii namni naa kadhate abaluun gara naa ergite naa kanni horii kiyya jechuun sheem qaanyi ilma dhiiraa ta'ee keessaafuu sadaqaaf akkasii loluun akkasiin jechuu barbaada galatoomaadha jiraadha silaa nama qamachuun aadaa teessanii Dokter. maal dalagatee nyaatu mucaan kun humna qabaa nama guddaa dargaggeessa amma dhisi akkasii miti maakiin fita daraabadu namarraa baasinaa mirga namaa baraasa isin mirga namaa bara akkasii miti mirga dura namarraa baasaa dura warri dahoo godhattanii kana jala deemtanii aslii arrabsitan maayikii arrabsitan na nyaaddu hette jan harree waraabeessaan ifumaatti booreeyse intala ritti jee nyaachuu barbaadee beekadhumaa bishaan na booreessitaa yeen na nyaaddu yaa abboo ollee tana tumuu barbaadan dirree bahaa qabu bartee ajanduma mataa keessaniitiin fidadhaadhaa keessa haadhuu dhiisaa cafaku jirtan duraanuu cafaqa ammoo barbaadanii waan hin taane walirratti duula akkanaa bantanii ijoolleen tun akka booda hawaasa keenyaan dhaabbanne rakkataa keenyaan dhaabbanne akka booda gartee rakkataan keenya lafatti hafu hin godhina nama hamileedhaan isinii hojjetu keessatti caccabsitanii maallaqa namaa nyaatte hattu jettaniini akka booda gargaarsi oromoof hin dhaabbanne hin godhina galatooma hangarumaan jechuu barbaada. Okay. asli bakki yeroo takka wayin dubbadha san dura maali ni beeta asli amma san cufnee jirra dhimma sanis sila cufne dhimma amma deemaa jiru san deebi'ii sila warahmatullahi wabarakatuh doktor mee munir dhimma cufine carraan atidal nu bakka buutu muni dhageeffa nama miiran dhoorgin carraa namaa kenni waa dubbanname achi taa olle nulle dhageeffadhu nama tokko yoo gastii seenu cufne jedhin ati fudhatu dandeetta. Ragaa fi jedhu jennee bar fudhannee bar ragaa fi jennee. Koy naa obsi waa dubbadhaanis naa obsi obboleessa kiyya wallolaafi mi okay wannan dubbachuu barbaade micarra galaan jiran namoota 2,200 achi taa'isan dhageeffadhu nutillee waa qarqaaraa jirra haga humnaatiin eenyuun da'oo godhanne asliif irraa baranne na dhageeffadhu wallaahi akka har'a miira keessa galee takkaa miira keessa hin galle akkamitti. Asli fakkeenya fudhanni qayyoo Sumaaleetti rakkadhe waan galuun dhabee haadha xiyyaa arguu dhabe waggaa shinjitta akka jira ta'a dhageeffataa ture. Qooyi waan galtuun dhabde miidiyaa makarratti as baasee amma yoo birrii isaan argatte ni galta ni gala. Wallaahi ijoolleen birrii meeqa ergiteef na dhageeffadhu. Micaan kunis akkasuma ta'e. Ani micarran galu.
dhugaadha. Warroonnummaan 2,700 achi taa'u sun yeroo barreeffama asliin nama waadaa galeef ebalu waadaa si galee barreessu san yeroo isaan riisiitii godhanii itti fayyadaman. Ammi carraan galu micaan akka ergama qabu ni beekna. Mee dhuguma jibbaa dhuunfaa qabaachuu dandeetta. Yeroo ol baatanii nama 2,300 irratti waan ifa jiru kanaan nama kana xureessuudhaaf deeman wallahi miira addaatu namatti dhaga'ama. Bar namni ragaa wayii ragaa quubsaa argatee yeroo haasa'e rakkoon qabu. Ammallee riisiitii asliin ergeef kunoo qaadinaa ergite kun yeroo jedhuun mee jara ballaanuu namni ija hin qabne namni gurra qabu ni dhaga'a. Bar amma namni gurra qabu yoo ija hin qabaanne riisiitii fi haasaa isaa yoo arge ni amana. Mee wanti hagana ga'e waan biraatiin cabsuun hin danda'amu. Fidanii dubbii ajandaa kana fidanii hattooma isaa ifa baasuudhaaf yeroo jedhan dirqiin akka namni gara gandaa deemu nama gootan billaahi alayhi yoo rabbi sodaattan ammi carra hin galu warra achi taa'ee carraa eeggatee asbii waraanuudhaaf deemu suni dhugumatti dhugaan tun galuu fi dhabde akka isinii galteetti nullee galtee jirti. Haqiiqa rabbii dubbadhaan takka dallalillee dubbadhu garuu arra dhageeffataa wal jala taa'ee olillee seenee dubbadhu dhageeffadhaa. Fiiguu qofa osoo hin taane dubbii taatu takka keessatti ilaala. Maaliidhaaf ta'a? Antanuma jechuun barbaade silaa keessatti waan har'aa wallahi miira keessa nagalche dhugatti. Maaliin kakatee yeroo baay'ee dhugatti namni kun kakatee hagas dabre caalaa nama achi taa'ee birriin irra jirti jedhutu jira micaa caalaa. Maaliin arganii ija hin qabanii namni waa tokko bari yoo agasti yoo seenu araaraaf yoo seene abboo likkiin jirtu dhaabbadha. Asdiin akka nama tokkootti mana ofii nama seensisuun dhageeffadha warri feemasii manuma ol galchanii sagalee argachuun kabajaadha. Dhiisa gargaarsisuumi. Asdiin har'a rakkataa tokko ol galchee rakko ofii himatee namni shayyoo gargaare wallahi galata malee aboo bara nama meeqatu carraa akkanaan arganne. Hay rakkataa meeqatu ebaluuf anu galchuutti deebiitiin dhufeetiin ol gala. Carraa akkana argatee osseenee gargaaramuumi gasxima osseenee namni waan isaatu dubbachuun silaa kabajaadha. Fuudhee xiyyaaraan galchee har'a immoo gaafa namni asitti duulu fidee ragaa soba akkasii kaayatu guyyaa tokkoof seenadhaa argaa dhagaallee hubadha jechuu barbaade akkanuma iyyuu miti. Kanuma jechuun barbaade wallahi ulfaadha warri qeerroo galcheetti illee galatooma warra isaa jirtan. Carraan kan naaree gisee kana keessa kuttanii maali yoo amriin? Itti fuufi. Galatooma yee thank you so much. Qannasi sena xiqqoo. Ani waan na ajaa'ibe tokko jira gaasilaa dubbiin xiyyatuni akkuma soo giddaa fifiidi. Aannin dubbadha gaanii soda sin qabu. Wanna dhibe tokko waan kuni asliin soomana keessaa itti soomana keessaa miti asli soomana dura ni raanfattee na fakkaati. Osoo ta'ee nyaata jiru laayif irratti haqqisee fiinee achi gasti isaa gubbarratti haqqisaan lafa balleessinaan garmucaan kun miskiina itti ati haadha abbaan qabu miskiina itti gargaaramu jaannee bajaajisni binna haa bitamuuf jennee olii gad sagalee taaneef jechuu. Arrammoo amma tokko guutuu ture waan amma dhufee gaafateefu xiinxala siyaasaa na xiinxalchiise ni beektaa. Arra kan dhufee dubbii hattuu nuun jedhamuun wal qabsiifame maaliif hattuudha jedhamu jirraa miidiyaa kanarratti jecha saniin fiigee dhufee kan akka loluunu waan biraa if keessaa qaba. Warroonni hattuu nuun jaan jala fiiganii dhufanii achirratti tattaa'uun gastii sanarratti xiinxala laalaa Oromoo. Maaliif mucaan achirra dhufan fiiganii dhufanii gastii gubbaa min ማለት ነው በርና ዲቤ በርሱ ሶ ወላሂ ና ዲቤ warroonni ajandaa hattoomminaa jiru fiiganii mucaa jala dhufanii achirra tattaan. So kunu gaaffii namatti uuma Oromoo waan beekuu qabdan tokko isin garee nuti abbaan fedhe gaaffii nu gaafachuu ni danda'a. Kabajaa waliin jennedhaan. Osoo nan arrabsin osoo asliin arrabsinitti wallahi daa'imni amata 5 gasti mana kiyya dhuftee osoo nan arrabsin kabajaan dhimma Oromoo yoo na gaafatte an akka maakitti abbaa fedheef ni ibsa. Garuu arrabsee xiqqeesseetiin gaaffii gaafadhaa. Wallahi inuma danda'amu addunyaa kana walitti baxaabatama malee akkasi jechuu kana beekuu qabdan respect waan jaamu tokko jiraadhaan kabajaa gurra qabeen maakii gaafadhaa ilmoo amata 2 mitiyaan kana quba qabaa fiiganii waan tolfamee fakkaataa mucaan hidda baasee sanuu risiinni inni garsiisu risiita Ameerikaati kana namni beeku asliin natti ergee dubbii hin fakkaanne jechuu wallahi anaa qaaf dubbadhaa asliif manaamniif miti gizee beetanii sinne asliidhaaf jechuu dandeessu waan feetan jaansan nan dhibaa qaaf dubbadha. Risiita akkatti dheeraa akka aslii gahu takka achirra maxxansee suni risiinni suni Ameerikaa malee Kaayiroo keessaa hin jiru si camman. Tokko san lammaffaa
asliitu naa ergee je risiita asliin ergeef san maaliif oliif hin baasne katabbi asliin barreessee isaaf yaadeeti bar nama waadaa sii gale nama hanqanaa kun hanqanaa qarshii jee katabee waadaa namni seeneef barreesse malee maallaqaa miti bar asliin fiduu qaba asliin nama isaaf waadaa seene morma qabee fiduu qaba morma qabee fiduu hin qabu isini garee namni tokko akka ganallee namni tokko hin gargaaramne namni tokko dhuunfaa lolanii akka nama miila qaba harka qaba ija qaba areeda qaba bireedaa sanii fiigatee dadhabu qaba aanyahu qaba olbee waan akkanaa dubbatu hin qabu kana fide hattuu inshallah hattoominni yoo wallahi dhugumaan nuti hattuu taane nuti akka nama kaanitti hattuu jaamne oromoo hattuu naan jaan jee asirra gabbaaneen boonyu jechuu because oromoon laal hudduun dhufneen hin qaanfattu haati hattuu ilmoo namantu jettu oromoon abbaan medhe hattuu joomitti sharti irratti hattuudha maakii baasliin jettanii barreeffatanii olii geet fiidanii illee humaa nutti hin fakkaatu because nuti ibbeeka waan ta'eef galatuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtu hundi keessanu. Wanni jechuu barbaadu ani ummata keenya nama ummataaf sagalee ta'u nama rakkataa keessan gargaaru yeroo hedduu hamilee cabsitanii rakkataan keessan akka rakkoon baane rakkataan keessan akka hin gargaaramneef gufuutti hin ta'ina. Lammaffaa Dr. Asli atillee nama sakkar gargaarsise mirqaanee waan hin jirre waan jiru asii darbata waan ta'eef yeroo biraatiif sallaalladhu. Kaallicha sakkareeti ofirraa hakkisaa deemu afaan fuute hundaafuu warra sakkareerraa of eegi hawaasni keenya namni ijoolleentu dhugatti dubbatuudhaaf sa'a meeqa asirra teesseeti ummataaf nama dhuunfaatiif waa hundaaf gargaarsa godhaa jiru. Osoo irrumaayyuu fayyadanii nama fayyadee nama fayyaduu dhabnee jirra dhuga rabbi dubbatuudhaaf. Rakkataan irra qodee jira. Bakka biraatitti bakka amantanitti deemaa nama keessan gargaaradha oromoo. Hin dandeenye. La sandii ati ummataa fi osoo hin taane rabbiif jecha yookaan nama gargaarta waan ta'eef rabbii keetiif jecha akka namni nama gargaarsu godhaa jirta waan ta'eef ati rabbii keetiif jecha keerii tantee ta dur dalagataa jirtu addan kutini. Namaaf jettee waa dalagde gonkumaa milkaa'uu hin dandeessu waan ta'eef. Kana waan ta'eef hawaasa keenya waan haasoytaniif bakka itti haasoytan laalladhaa. Nama rakkatee du'aa jiru du'aa akka hin baafne hin godhinaa. Ijoolleen tun dalagaa fi seeroo fi yookaan gabbaa geemii fi yoo taphatte waa hedduudhaaf fayyadamuu dandeettu dhugaa rabbi dubbatuudhaaf. Akka nama kamiyyuu geemii ergatte su taphatte faayidaa dhuunfaa isaaniiti namni waa'ee geemii agara sii kenne agana fidi jedhuun hin jiru ofii dalagatan. San dhiisanii hawaasa kana gargaarsisaa jiran. Kanaaf nama ummataaf faayidaa buusaa jiru akka argitanitti waan taanetti darbattanii hamilee dha'uudhaaf yookaan ammoo akka isaan rakkataa kennan gargaarre gochuudhaaf hojii manaan kennina. Kanuma jechuu baydaa galatooma alfaadha. Thank you Mushura. Mr. Amire Mukamo Wasin dhoomoti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee munir tokko dubbadhee bu'aa obboleessa kiyya. Muniro dubbadheetti bu'aa bakka dalagaa jira. Okay, dubbadhu. Bakka dalagaan jira. Hawaasa keenya reeffisachi mana san keessa torreechi hin jirra. Rabbi dhugaa nu haa dubbachiisu. Hadde addunyaadha boru gartee kophaa keenya rafnaan nutti hundinuu haala amala keenya asirraa deemna. Ani yeroo sammuchaa gaafii takka qofan gaafadhe asliillee gabbee osoo ani carraan argatini. Barreeffama wayii agarsiise mucaa wanti inni achirratti agarsiise barreeffamni inni barreesse agarsiise obboleessa kiyya barreeffamni ati agarsiiste kuni kan mallaqa na biratti ergani moo mallaqa hawaasni gartee waadaa siiseen jedhee si biratti ergemo kan mallaqni kun dhufee na bira qaqqabe jedhee sitti erge jennaan mucaa yeroo san waan dubbatu agartanii jirtan. Dhageeffadha. Rabbi dhugaa nu haa dubbachiisu dhugaa badhee dirree jirtu kaaduun hin taatu. Ani asliileen obboleessa kiyya illee obboleessa kiyya waan nutti fakkaate dubbanna gaafa mucaan sun halkan iyyallee achi jala turre nulleen yeroo takkaaf gastii seenee bu'ellee anilleen dhugaa jirtu dubbanna. Namni hammana waadaa siiseen obboleessa kiyya kunoo namni waadaa siiseen hammana jedhanii namatti erguudhaaf mallaqni kee na qaqqabee narratti erganii yookiin akkaawuntii kiyya irratti erganii na bira qaqqabee waladda quba qabaadha. Kan asliin irratti erge kan mucaalleen dubbataa jiru haasaa mucaa keessaa arginulleen mallaqni kan kee wanti waadaa siiseen name hammana. Waadaa seenamuun dhugaadha jala san jiran hundi keenya. Garuu warri waadaa sun seene galchee hin galchineeni sun abbaa biraa ilaallatti. Asliin sumuuniin takkanarra hin qaqqabneedha sumuunii takkanarratti hin ergine jedhe. Jara keenya rabbi dhugaa yeroo rabbi nu haa dubbachiisu. Wanta biraa uumame waan biraa ol keessa hin fidina.
ajandaa bara darbeetiif ajandaa bara kana dhufe keessa waliif fayyadamuuf duubaan dhoodanii walitti hin galchinaan hundi keessanuu qabrii qabdanii ilmoo qabdanii booda dhaluudhaaf deemtanii dhugaa jirtu dubbanna. Dubbiillee waa waliin fakkaanne gargaarsi mucaan gargaarame namni waadaa seeni fakkeenyaaf gaafa nama tokko gargaartu nama miiliyoona 2-3 qabateeti 500,000 yookaan 200,200 hin galleen jira. Maa walitti ooftan kun waan fakkaatu miti. Waadaa seenuun homa jirtuti obboleessa kiyya waan haganaatti waadaa sii seename jechuun rakkoon qabu. Anuu jala kan san jiru asliidhaa miti. Mataan kiyya obboleessa kiyya gaafa san namni waadaa sii seene ammana jedhee mucaa san barreessatti erguu hin danda'a. Yoo mucaa aslii irratti erganii asliin malleen kan kee haganan na bira jira kun obboleessa kiyya na qaqqabee jira tana si erga jedhee itti erge asliin rakkoo qaba. Yookaan ammoo malleen kan kee namni waadaa sii seene ammana yoo jedhe abbaan barbaade waadaa seenu galchuu baatee dhimma isaatii miti. Yoo galchee fi jiraate ammoo wanti nuti gaafannee achi keessaa dhabne namni tokko mallaqaan aslii irratti galchee mee ala lama takka yookaan shilingii takka aslii irratti galchee ayibbaa jennee gaafannee irraa dhabne ammallee jala kanallee yoo jiraattan maqaa waliin balleessina namni sababa mucaa saniiti birrii takka aslii irratti galchiteeti kootu jala kanatti aslii irra galchee mucaa kanaaf bakka buuse jedhii dubbadhu maqaa waliin balleessina waan kanaan alaatti karaa walirraan kaa'inaa qabrii gadi seentanii ammoo warroonni duubarraani waan kaaniif kaan walitti himujeessitanii iddoo godhatanii irraa dubbachuu ittiin gammaduu barbaaddani rabbi sodaadhaa dhiisa hawaasni illee isinitti arga namoonni kun aslillee yoo taate kaleessa nama gargaaraa ture amma kanallee nufu ni beeytan asli akka biyyaatti akka ilma gandaati nan beek garuu mana kanan dhufu dhugaarra garuu bakkee tana na fide maaliif yoo jenne nama kaleessa nama gargaaraa jiru nama shilingii sumuun nama miskiinaa nyaatuu miti nama dhugaan isaa dhokatte biyya keessa gurbaan obboleessa keenya kagaaf duraa walloo gartanii jirtan namni nama saniif gadi bahee lallabee dhugaa ta'ee dhugaa isaa baasee dhugaa isaa baasuun ala jireenya nama sanii irraa jijjiire nama kana dhugaa jirtu dubbanna maaliif walawwaala maaliif seenaa kaleellee irraanfanna nuti waan hin jirre yoo maka nyaatu taate birrii $300 jedhe wanti inni na nyaata asliin $300 nyaata rabbi sodaadhaa dhiisaa keessaa baya ammallee ni isinii miti isin da'oo godhattanii gargaarsa baruu dhufu hawaasni gargaaramu karaa wakkataan keessatti gargaaramu wajjaan kutuuf deemaa jirtan warri waan kana gareedhaan wal ijaartanii deemaa jirtan argaa jirra jechuudha dhaabbadha hawaasni akka kan gargaaramne hin godhina miskiinni rakkataan beelaytuun dhukkubsataan akka hin gargaaramne hin taasisina sababa kanaatiin gargaarsa wajjaan kuttanii sababa kanaatiif namaaf nama walitti buuftanii gandaaf ganda walitti buuftanii teessanii jidduu waa argachuu barbaadan hin jiru wanti akkasii sun atilleen asli akka obboleessa tokkootitti akka sirraa qaba siin jedha akkaawwanti ofii ragaa qabatamaan fudhatee kun aslii irratti ergee nama jedhoo qabatee dhufe sii miti ana sirraa kaffala obboleessa kan keeti waan kanaan alaatitti nama tokko bakka hin kennini garee nama tokko dhayte wallahi lazim garee nama tokko dhayte mana tokko ijoollee daa'imman dhayte achisi waamtee sitti iyyitu keessa teesse maqaa ofillee balleessin maqaa guddaa qabdaniisin akka sabaatitti illeen akka namummaatitti illeen kanuma siidhaam assalaamu alaikum warahmatullah. عليكم السلام ورحمة الله. أبو السلام عليكم وين جران وجبنا هو دالتشا يقولي دالتشا ما في النيجا دي سقط. يا المكينة وفارة بي هافي مي. أنا وني يجوا. بيزي كده كيس الوفا. أيوة تكا